Aappii ittiin nama hordofan namni bilbila keessanirratti buusee yoo ittiin isin hordofaa jiraate aappii ittiin ofirraa karaa salphaa ta'een ofirraa beekuu dandeessan isin barsiisu. Egaa ta'uutan kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kun laayik sheer gochuun afaan turaan hordofaa. Aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jiru irratti ni baasira tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanas teessi fitaa sololota koon sarchii irratti tura tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee saa kaa naa barreessitan achi booda sarchii fuuldura sanatti kilik gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanas suuraa kana fitaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf sirra loltaa gaddeemtu loltaa gaddeemtu dhumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimadhaan kan barraa aappii astu qabuufadhaa akka jalatti daawunlood kan jirtutti daawunlood kan sultaniiti aappii kana bilbila keessanirratti gabbuuf. Hayyee daawwatan kiyya aappii gabbuufatanii gargaltan aappiin kana haala kanas bana maasirratti iskaan hedin aappis kan jiru tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda qoobsaan eeggattu. Achi booda kan haala kanaan tarreessee isinii baasa jechuudha. Asirratti kan akkuma argaa jirtan lakkaa jira jechuudha. Hedin aappis kan jiru tura tokkoof kilikni gootu malleedha. Achi booda maatti qoobsaan eeggattu. Hayyee daawwatan kiyya kun bakka kanatti appilikeeshinii adda addaadha appilikeeshinii isin bilbila keessanirratti hin beekne yoo as keessatti isiniif jechuudha aappii sun aappii namni ittiin nama hordofuudha yookiin immoo namni ittiin hordofuudha aappii sana ofirraa uninstaal godhuu qabdan jechuudha. Yoo immoo aappii isin beektan yookiin immoo aappii rakkoo hin qabne as keessatti isiniif rakkoo tokko illee hin qabu jechuudha. Garuu aappii adda addaadha kan isin bilbila keessanirratti muduun arginu yoo as keessatti isiniif aappii sana ofirraa balleessuu qabdan. Akkamitti balleessan inni silaa fuula bilbila keenyarra hin jiru yoo jettan immoo asirratti tura tokkoof kilikni gootanii achi booda siitingii kilik gootu. Achi booda kan asirratti uninstaal kan jiru kilik gootanii uninstaal ofirraa gootanii balleessitan.